Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti sanaadha qabu. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumuradhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Namoonni immoo YouTube keenyaaf chaanaalii haaraa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Egaan odeeffannoon amma jiru maalinni haala biyyattiin keessa jirtu irraa wantoota ta'amaa jiru. Irratti sirriitti gadi qabee haasa'uu barbaada. Waan baay'eetu ta'ame lubbuun hedduus badaa jira, qabeenya hedduus badaa jira. Haa ta'uuti kana keessa odeeffannooleen isin bira gahaa jiru, isin qaqqabaa jiru, odeeffannoo hangam qulqullaa'e kan jedhurraa akkasumas immoo Wallagga keessatti maaltu ta'ame isa jedhurraa sirriitti gadi fageenya naasofna jechuudha. Hunda dura waan inni isinii dhahamu tokko qabaa obboleeyyan tiyya. Akka nama dhuunfaa tokkotti reedii ati maaf TPLFin akka injifatamtu barbaadda, maaf hin deeggarre, nutuu deeggaraa jirra, biltsiginnaa naa cabxu haa kuftu, kanaaf TPLF yookaan immoo wayyaanee deeggaruu qabda jedhanii namoonni hedduu arrabaa fi qeeqa cimaan irratti ka'een beektanii. Ani garuu hin fudhadhus hin fudhannelleedha. Maaliif jara kenna wal beekurra walii beekuu wayya jedhe. Namooyyuu mataa ofii danda'e qaba. Mungkin isin akka dhuunfaa keessanitti wayyaaneen waa isin hin goone ta'a yookaan immootu dhiibbaa tokko irratti hin goone ta'a. Ani garuu akka dhuunfaa kiyyaatti hanga bakka bara wayyaanee keessa hin beeka wantoota narra ga'e yookaan immootu ana osoo hin taane hin jiraa miti. Lubbuun meeqaa akka wareegamaa turte lubbuu yogguun jedhu lubbuu Oromoota iyyuu miti. Lubbuu Oromoota osoo hin taane namoota kiyya yookaan nama agartee foon kiyyaa tokko lamaa miti kan wayyaaneen nyaattee nurraa fixa jechuudha. Madaan sun nu keessa jira jechuudha. Namuuyyuu madaan kun odoo mana kee keessa jiraate akkas hin jettu. Madaan nama tokkorra jiru osoo si keessa jiraate wayyaanee deeggariin jettu. Ani wayyaanee miti miliin qabrii ka'ee yoo na bulcheerra filadha jechuudha. Maaliif waan jarri narraan geesse waan beekuuf jecha hin deeggaru soo durattis hin deeggaru. Garuu immootu odeeffannoon ani isinii dabarsu akkuma odeeffannootitti osoo mootummas hin deeggarin osoo sanis hin deeggarin lachiin diina waan taateef comparing the contrast godhee isinii dabarsaara wal madaalsiseetumaan jechuudha. Haaluma qabatamaa jirurraa. Amma garuu bira dabrina sanii kan deeggarsaa homaayyuu miti. Ani yoomillee har'allee borillee taanaan wayyaaneen anaaf diina keessa fuuf diina biltsiginnaa olitti anaaf diinni wayyaanedha jechuudha. Duguggaa shanyii ilmaan Oromoo irratti isaan adeemsisaa turan hanga ammaa keessa kenna jira. Amma odeeffannoon jiru maalinni waraansi akkuma itti fufetti jira. Waraansa kana keessatti lubbuuleen qaqqaaliin baay'eetu bahame. Lubbuulee baasan keessa akkuma isin miidiyaa irratti argitan immootu namoonni TPLF baay'inni isaanii harka kennatanii jiran. Waraanni mootummaa immootu harka kennachuu dhabuu isaanii wanni ifa bahee hin jiru. Maaliif ifa hin baane beektanii? Naannawaa Tigraay keessatti neetworkiin ugguramee jira. Qunnamtiin Tigraay keessa hin jiru. Miidiyaa qofaan dabarfama jechuudha. Televezyiinii qofaan. Akka televezyiiniidhaan warri Tigraay jedhutti garuu xiyyaarota hedduu achirratti rukutanii akka buusantu dubbatama. Suuraaleen xiyyaaraa immoo qilleensa irratti amma suurawwan qilleensa irratti amma deemamaa jiru suuraa sobaati. Sababni isaa maalinni suuraan eessan posotama. Yeroo ammaa kana neetworkiin Tigraay keessa hin jiru. Uummanni Tigraay immoo naannoo biraatti gara naannoo biraa socho'uu hin danda'u. Waraanni marsee eegee jira waan ta'eef. Isinii gala suuraalee kijibaa hedduu. Akkasumas immoo mootummaanis suuraa kijibaa baay'ee fayyadame qaba. Suuraalee namoota du'anii jedheetini namoota fuulatti uffata uffisanii fuuluma nagayaa kana nama lukoolirra naqatee taa'u nama harkasaa akkatti argitee waa huccuu ofirratti akkatti qabee taa'u bakka hin jiraami. Wanni sobaa kun nama jalaa baabeetanii odeeffannoon gama lacheenuu taraa jiru odeeffannoo baay'ee soba ta'edha. Gama mootummaanitis odeeffannoo sobaatu uummata tasgabbeessuuf ta'a. Tigraay irrallee akkasuma jechuudha. Kanaaf nuti inni nuun galchu dhimmi sanii nuun galchu dhimmi nu galchu maa inni waa'ee qabsoo kennaa irraanfannee jirra. Jara kenna gaafa wayyaanee fi biltsiginnaan waraana eegaltee asitti namni waa'ee qabsoo dubbatan jiru.
aktiivistoonni nu hin qabne jennuun, hayyoonni nu hin qabne jennuun, waa'ee ofii dagatanii waa'ee hambaa hafarsanii jechuudha. Hiriira jedhanii guyyaa 5 hiriira 7 hiriira walitti dhaabbataa yaamanii turan. Jarri dhuftee iddoodhaan dhufanii jennaan addumaan kutan akka waan qabsoon ta'an feesbuukii qofa taate dubbiin abbo. Faallaa taate dubbiin. Hiriira guyyaa 7 yaamame guyyaa borumtaa san jarri wal waraansa eegallaan kun hiriirri siin dhaabate wanni takka hin jiru. Agartee aktiivistoonni waa'ee isaanii dagatanii homa yaamaniifuu dagatanii cal'isan. Sheemii guddaadha mee ilaalaa qabsoo nuti jiru saala waan qaanyii. Uummanni bilxiqinnaa kun kana laalee nu tuffatee jechuudha. Yookaan juuntaa nuun jedha yookaan ergamtoota wayyaanee nuun jedha waanuma wayii nuun jedha jechuudha. Sorry ifaan na jalaa bade. Rakkoo teeknikaatu nu mudate ifatu bade. Ifatu tasaa nu rabbade. Rooba jira beetanii sababa roobatiif bade. So Oromoon hangana waa irraanfachuu jechuun baay'ee tokko saala guddaadha jechuudha. Saala hedduu waan nama qaanfachiisudha. Maaliif hin beektan hundi keessanuyyuu Oromoon kan qabsaa'uuf waan qabsaa'eef san galmaan ga'achuudhaaf malee har'umaa sa'ee bor callisuufi miti jechuudha. Sinii galaa? Okay. Kana waan ta'eef hundi keessanuyyuu waa'ee nun ilaallanneef jecha ofin cinqinaa isin hin cinqin nun ilaallatu wanni kun ammas yoo danda'ame wanta amma ta'amaa jiru irratti odeeffannoo tokko dabarsuu fi wantoota akkasii gochuudha. Kasan irraa hafe nun galchu abbaan barbaade wal caaqee wal cafaqee dhiisee imalaalla. Garuu wanni isin beekuu qabdan tokko warri har'a wayyaanee nurratti faarsitan kun bitamtoota wayyaanee har'a warri taatan kun kaleessa obboleeyyan teena nurraa wareegamte nuti immoo isin wajji dhaabannee akka itti deeggarru hin qabnu. Abbaan barbaadde waan barbaadde naan jedhani wayyaanee hin deeggaru. Bilxiqinnaa naa wayya harka 100 bara wayyaanee bara hidhaa gaafa seente kabajaan kee qeensa sirraa wannoodhaan agartee qabduu akkatti itti namarraa buqqisanii sanii namarraa buqqisti. Dararaan isaan mana dukkanaa keessa si dararan adda. Har'a garuu yoo hidhamtes kabaja siin maluun hidhamtaa jechuudha. Ifaan deebi'ee sinii galee. So wayyaaneen har'as borus diina Oromootiin nu balleessuu barbaaddi deebinaan daran nu balleessiti. Saamichi isiin nurratti goote cabsaan isiin kalee nu cabsite hanga ammaa mataa nu qabachiisuu nu dhoorge jechuudha. Kana waan ta'eef akkasitti qubaa kana qabaattan isin gaafadha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateef immoo nu of kolchaa isiniin jenna. Hundi keenya waliif wal gorsina malee hammeenya fi miti tokkummaa haa ijaarannu. Ilmaan Oromoo addunyaa kana irratti argamtan isin jaaladha isin kabaja. Reedii Adamtuu fi namoonni chaanaalii kiyya haaraa taatan subscribe gochuun maatii nuutaa qophii biraatii waliin deebina nagaatti.